Alhamdulillah, Alhamdulillah, shukran lillahi. Alhamdulillah, 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 shukran lillahi. Wanni kanaatu gaarii miti waa meeqaan sitti mee ture akka ilmoo namaatti osoo reedii fi namni hundi si bira tattaa'u ati arras deebitee amma namni anaanuu maal jedhani beektaa namni guyyaa takka arras yoo wajjin argamee miti miciyyoo teessan maraattuu jedhanii yookaan nama akkasiitti hojii deemtan jedhanii maqaan keenyas maqaa biraa nama dhiyaattanii gad deebitanii gaafa waan badaa hojjettan namni duraan isinii wajjin walitti dhiyaatee jiru miti kaanuu akkamii isinii dhiyaata amma dheengadda ani rakkoo namaatiin qabaa namatu dhufee nan dubbisne jettee miidiyaa kana gubbaadha halkan guutuu kasii yaa bulte nama kuma sana kumaa fi 200 kumaa 500 irratti gaafa hayyee dheengadduma akka namaa fi ati hariiroo hojii qabaattu mubaarak si biratti argamee aan si biratti argamee reediin si biratti argamee namni hundi si biratti argamee akka ilmoo namaa takkatti mana hakamaa dhayxee gaafa arraan tana dheengadduma akkasitti akka nuti akka namni si biratti dhiyaatu waa hunda goone ati arra gabbaate gizee afaan akkasii haasoy lammata karaan ani irra bahurra akkamiin baata karaa namni irra bahurra akkamiin baata ilmi namaa tokko hawaasummaa kabaja namaa wajjin jiruu fi waa qusata namni maal naan jaa rabbi maal naan jaa waa itti jira amma qoosaani laa miira keessa galee bari ilmi namaa hundi miira keessa gala ilmi namaa hundi miira keessa gala miirri keessa galan daangaa naman tarkaanfachiisu gabbaa'ee anamma taniin fedhee wajji miidiyaa tanarratti qoosee taphadhee dabarsa fakkeenyaaf daangaan dabru daangaa itti namni hundi narraa gaddu hin dabru daangaa rabbiin natti dallanu hin dabru haga qoosaan haga qaba taphni haga qaba aaree ilmi namaa aaree haga takka qaba gaafa aarte maaliin ja'a maaliin dhiisa waan kana keessatti namni narraa jaalataayi anaa tana obboleessa kiyyaan na hordofaa nama akka namummaan na jaalatu tokko na hordofaa nama kanarratti isa dhugaan gorsoo obbolummaan sitti mujjira asu ka arraan booda deebitee maqaa keenyallee hin kaafnedha maqaa kiyya dhiisi maqaa keenyallee waan lagatamtu takka akka taatuus godhan dhageeffadhu kanarratti dheengadda akka obboleettii takka ilmoo namaa tarakkatee takka si biratti argamne ati hangas boonyaan an takkaa duraan si dhiyaadheetis hin beeku isa rabbiin arku ni beeytaami an dheengadda gaafa ati boochu miciyoon tun ilmoo namaa tun badii takkitti dabreef namni akkana walee naman azabuu jennee si bira dhiyaannee waan takka goonee si wajjin dhadhaabbanne ati har'a gabbaatee halkan guutuu teessee nama wajji nyaatte hiriyaa ta'e tadhalaa takka gaafa teessee akkasii arrabsitu sheem amma badhiifama jeeni jira dhiifamallee jeeni jira mana mubaarakitti eeda ani feetu jein ana mallee walitti isin araarsuuf hin deemu an dhaggeeffadhu walitti isin araarsuuf hin deemu ani osoo maal gootuuti daangaa dabartaadha dilesan sirrii miti akkaataan isin akka waan akkanaa kana bayyaatanii bajbachan eenyu mee dhalaatamtu wilii anis boru kana na gooti jaa eenyu hiriyaa godhatta ana nama dhiiraa tokko gabbaate akkana goote ana boru kana na gooti jaa eenyu namni biraa kasit dhiyaatu fakkeenyaaf akkasni gaarii miti jiruu namarraa amma afatii arrabsitee haadha faateetii hojii deemta haati faatee boru akkas na godhuu teessii jetti osoo garaansitti hin gammanne akkanoo fuulaansi qoblaasi hojii deemti isa dhugaa walitti muudhaaf anamma hiriyaan kiyya tokko gabbee reediin yoo asii arrabse anis booda akkas na godha jeetii shakkii mataa keessa kaadha ilmi namaa tokko maaliifi ifumaatiif qusata gorsa si qofaa miti gorsa namoota biraa hundaaf ilmi namaa tokko ifumaa jeef qusata ifumaa jeef kabaja bitama ni bitamteeti maali khashii narrabtutti mul'atu rukutama maali gubboo nyaatti tana booda kilmaata kan dubbatan kala maali annamaa miti kaarrabsame what dhaggeeffadhu an laal firraa arrabsiin jee firraa wal arrabsa an kasiin jechu jiru bakkee ati dabarte waan biraa an karraasitti haasaa jiru feetan muka wal kaaya amsa achitti nan dakalo okay aku dogoggora kiyya fudhadhee jira amsa si galee
haganumaan barbaada dogongora kee furadhu wiliis if gorsiin maaliif siin jebeeta waanuma arraa tanaani arraa miti haga waggaa namni si arrabsu jalaa dhabamu wallahi isa dhugaa waan amma duraati dogongorteen namni haga arraa si arrabsu jiru guutuu 150 ela jira amma kan arrabsan dilii akka naraari katan itti dhiisi amma waan isaanii komantii ilaalin an kasiin jechu jiru ilmi namaa ni dogongora warri chiela yaatanii nama arrabsitanii hin arrabsinaani na ilmi namaa ni dogongora kanarraa abbaa yoo nama ifin gorsine taate abbaatu if arrabsu jire nama arrabsuu miti yoo aanii kun arraan tana gabbee badii takka balleeyse hawaasni narratti duule akka hawaasni narratti hin duulle lammata karaa firraa cufuun qaba malee karaa hawaasaa banaa akka hawaasni duude na godhatu akka hawaasni arrabaan karaa na godhatu yoon godhe ifiifin dogongora jira amma akki kun gaarii nama dhibba jaan jala jirta namni dhibbi jaan kun taaptaan maaliif hin goone 42 irra jira waree na arrabsitani sana I don't care na arrabsu jirtan garuu komantii isa sangalatoo arrabni isaanii dhageeffadhu arrabni isaanii waan akkasiin godhu khami arrabni badaanni beekta arrabni hamaanuu keessan ture amma hamaa waan isaan siin jaan hin jiru hawaan fedhan jaani amma akki gootan warri jala yaatanii arrabsitaniis ilma namaa ni dogongora ammas namni kusimmeetiin kaarabaa mataa isaa kana keessa jiru walirra owwaadha arrabni namaa kunis walirra waan ni beeytanii miti ammas namni walirra waan dubbatuuf waan dhiisu wal ilaala garuu jala yaataniiti isin arrabsina isiini haa if gorsitu ammallee if gorsii ja'a warri jala yaatanii komantii arrabaatiin arrabsitan if gorsi ja'an ati hundaafu if gorsii mastaqaatti akhiraatila ha'itti namni tokko si kabajee tokko si dhiisuu miti wanni akkana nama dhufaa deemu tun waan itti namni hundi anis waan akkana na dhufa jee ifirraa sodaatu ara dabilii nu fannaame usmee amma geema tabanaa dabilii na dabil araaraman jaanee sila ajandaa kaayiroo kanaa yeroo baay'ee isinii ta'a warri maa araaraman jettaniis wallahi azim عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما كيسي واي مواتي في موابرين جرو تيجي مانتنا وسنيتو ما حاسوبونا أي شمرتنا يا ورنا كومانتي نما دبشاني في ويجت وانا ما رأيت درتي سيسانهم بيتان تنما بيرهم على دورة تنما ميزان دورة سيسان ميزان أخوات أما أسنما دي بس تيجي جرا نمي دي بس تيجي كوني وان بريدا جتوني جرتا غورسي منا من جان وريا تيجي تاني ليني إن الرفسناني غورساني ملي أنغدان ديسان إلمنا ما تكو أخي نمني اللي برجع كم دي بيتا إلمنا ما تكوس أنكون أرسين غورسامي سألو قاسي تيمان أرسين غورسامي لما توانا كنا قاف سر أركي تدفع وانا كنا سر ترك بقى جاي بتشوفها قاف ما كاس أركي ونشوفها أكوان ولا ما جورا جان سني جرامي نمني خافنا ما أكم غورس بيتا نما قافا جي غورس نما رافرت غورس نوجير أول نمني هندي غورس جالت مالف وان جيس تاني لا يرتين تفني هوجير أول شا وان سيد نمني توكو قافا لفاخير في واسنجو والسنجو تنا كيسا وان ما سفاية دا سنجا مالي وان ميدا ويجروميت إبسطو ولا غلطومي إبسطو تيا بلدو غلطومي أنا جناني of course si qofa miti namoonni baay'een warroonni gabbaatanii nama arrabsitanii rigicho maal jette baatee kiyya komantiin kee jettii toni baay'ee okay nama hunda nama tooyiti jechuudha isin haala kana namni hundi simarraa suma himata maali kwa mi amma taataafi nama waddu dubbii si taataafi qofa ani waa'ee mo'aatii fi mo'aa keessan jiru alliibii kaniin dhufeef tabaaf illee dhufne tabadhee tamo kanoo bashannanee dabarsuuf hin dhufe taataafi qofaan taphanne ijoollee taataafi namoosisaa taataafi qofa let's go warri mana kiyyaa taataaf sirritti godha waa'ee saarii bareeddu adabbii lee kursii tana baachisuure welcome welcome
Aku apa ya? Ani immoo kana ajaa'iba wallaahi namni kuni Galatoma. khayr inshallah. Afir nama tuh wallahi. Andi sama nama dong gue itu nama di sama nama itu afir. Afira. Dongorri kaya kun akkami beektaa asuu ta'e waan takka sitti immoo. Hamza, please stop. Nggak natina. Mali bitamtee dhufte. Hafu an bitaa fi jinnii warra isin haasawatanii tanaas hin beeku. An abbaa fedhe ta'ee muka hudduu cabseetumaan dhugaatti himee biraa deema bara umuru mana jibba malee ni beektaa mi amala kiyya. Hatiin tu sharmuu ta'uu siin jee dhuguma sitti himee si biraa deemaan. Amala kiyya gaafa. Hatiin tun baala gahee hojii dhuguma namatti himee nama biraa deema. Magaalaa tana keessatti abbaa fedhe hudduutti himeetumaan deema ni beektaa mi. Namnummaan an kabajuun jiru maalirratti dhugaa qofarratti nama kabajan namaaf bitamuu fi namaaf sallaqamuu fi jinnii na bira hin jiru. Baala gattee dhuftee har'ani bitamte gaafa naan jettu wey shumaay. Ani waa'ee namaa dhagaa waa'ee namaa kaniin an beeku an feeta wala muka hudduu wal cabsaa wal arrabsaa wal dhiisaa wanni ati. Kakak badai akkasitti dhaajadaa kana jijjiiru kutama. Ababaaf rukuta. Bar namni balleessu tokko miliquu jaada dhuguma bar waan kanarratti haatimma callisi minaan min jettuuf. Taasu galatoo. Ababaan huddusi haadiduun jedhu shiqi baami. Yata. Arti gada abarra minaan arti gada abarra. Ani koi kana ajaibu namni keenya kun. Tira laki dalam kille tani duqeeta taasu galatoo. Isina mala isiti manilleen dhiistu. Sophie. Jirta. Taasu ko bareedu ko galatoo ngombolino. Ay. Nama ajaiba jireenyi ilma namaa. Wai komanti, oh inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maal garuu komantiin akkana? Komantiin barbabbaare gaggaaridha. Komantiin akkana maali jechuu duratti jechi babbadaadhaan jeessa maali waajjuu takka gizee mana gatteessi ulaa cufatte kireet itti yaadi yaa gizee takka ni jiraame. Waan akka amma komantii namaa tana laaltee waan san yaadachuurra gizuma teessu. Wayi laakiin nafsee ta'e tanaan dhugaa ifitti miif gorsi. Hangi ati miidiyaa kanarra jiraattu hin jiru wallaahi. Boru galtaa muciyyoo teetii daa'imati argattu dhufee viidiyoo ta'e tana argaa. Mucaa ati dhaltuu daa'ima dhufee viidiyoo ta'e tana argaa. Jaarsi ati itti heerumuu teessu viidiyoo tana argaa. Wayi meekaan jaayi. Sophie, ima jirta qoy. Emilite mucayyoon turte seeta mana eegu jirti. Mee ija sassoose. Komantiin bal'alu. Komantii laala akkamiin beektaa? Komantii arraaf haasaalee kilikii si galchanii. Maaliif gorsaa arrabni namaa gorsaa. Jechi namaa gorsaa. Arraaf dhugi taa'i akkasuma dubbisii dhugi komantii namaa. Ishrab zayyi laban. Ishii. Komantiin isaanii ilaala osoo taa'utti mataa kun osoo jira biloonni na eeggatu hin beeku. Maaliif waan keessan si yaadachiisanii bara ati waan akkanaa qabdaa waanuma juutaa si haasaa jiran malee waan biraatii miti. Girrisa wayituu girrisa isiniin jaanii barri uummata dhiifaman beekne yoo namni dhiifama jedhee dhiifaman beeku. Kanaafitu wala baay'ee. Maakiyee ima jirtaa qo'atis maayya magaalaa tana keessaa isa hotte. Namas gurgurate keessaan. Ay maakillee nama gurgurate bakka na ilaa. Riqichoo. Amma baga jiraatte maakiyee. Aki gootu. Aganuma gaa waan namni jawaanni jawwatti meeshaalee bahuuf hin deema.
Aye. gorsa obbolummaa si bira kaa'anne gaa'eeti dhalaan kaayiroo giiftii baratte dalagaa mana maadaam didde abduse abshir ni yaati guyyaa tokko isinirraa yaati rabbi isinirraa yaasu akkasi amma gorsa ganama wale gorsa namni kana caalaa ajandaa yoo godhane yoo dubbatanis namoota baay'ee dalagaa si godhatee sirraa haasawa wanni ati gootu yani ni gidaamiti if yani dhiifaman beekanii bar dhiifama kan hin jenne arrabsu jiran. ay akka gootu bari namni tokko waan irratti dafee dhiifama namaa godhu qabalaa ilmi namaa kun waa hedduu jira bar gaafa usneetuma ilkee addeessinee qofallu kana waa hedduu firraa laaluu dirqama jiru ilmi namaa kun waan irratti dafee dhiifama sii godhu qabaa waan irratti dafee dhiifama sii hin goone qabaa wanni kun amma wanni akkanaa gurguddaan gama afaan sharmuuxaa gama haadhaa tuquu gama wal xiqqeessuu tuquun waan boru anarragaa waan ummaatiyya namni kun arrabsaa namni ummaa isaa ni waan akkasiiti nama ummaa fi hin kabajne waan akkasii waan jiruuf namni akkanumatti namni dhiifama yeroo laaftu namaa godhuun alaa kaayiroo mana maadaam deemaa dalagadhaadha dhaamsa kee beekaa sagalee ol fuudheetiin namoota tokko biraan ga'u jira daktoora jedhanii abdussee kanaan daktoor abdussee dhaamsa kee namoota baay'ee biraan sagalee ol fuudhee sii dubbisee biraan sii gahaa jira koofiiwwan gaa koofiyaan fedhaani koofiyaa tiyyatan akka barmeexaa abbumini likkisan akkasii abbaa gugu kajettu abbaa gugu biyya koo kan